amma jechuudha kaleessas isinitti meen ture mana seeraa dhaqeen dhufe waraqaa gabaafadheen dhufe akkuma argitanii kunoo waraqaa gabaafadheetiin dhufe maaliif jennaani fayyooni jirumatti osoo hin jiru jechuudha fayyaatti naajjessu barbaadde nama hin qabdu mana qobaa keessa jirti minaaminaan jetteetu mala sharrii narratti malte jechuudha abbaa kakuu kadhatteetu narraa deeffattee jechuudha silazii ani immoo narra sin taa'u isheerra sin taa'u in ta'u nan du'eka iseerra illee taa'u narra illee taa'u kuna waraqaa baafadheen dhufe waraqaa ragaa jechuudha ragaa immoo kan ba'eenyudha isin warra koomentiiti kan ragaa guutummaatti sirriitti chaappaan itti godhameenyaa dhufe kuni isin warra koomentiitii fi yuutuubii kun ragaa naa ba'e jechuudha maaf jennaan viidiyoo waraabnee qabna ka inni narkaa ba'uudhaafitu silkii narraa kaasuu dide isan biyya galtees galtee taa'ee nattaasa'uu dide maalirra jirta eessa jirtas naan jechuu dide isan galees itti dawwalee naan kaasuu dide kanaaf jennaani inni waan nan beekneefitu natti taphachuu barbaade kan ragaatti ba'emoo yuutuubii irra jira yuutuubii ishee agarsiisee dhufe mana murtiiti jechuudha mana murtii tolla dabarsanii battalumaan biyya laatiin dhufe akkas na godhennaan itti maddeen nan dabarsanii jechuudha kanaafuu amma obboleessi kun itti dhufeenyaan viidiyoo kana dhaabee sagalee jalatti qabuutti jira akkin jedhe viidiyoo jala qabarratti kana maaliifan dubbadhe beektu naman dhaggeeffannetu jira dhugaa rabbii viidiyoon kaleessa hojjedhee piraankiidha fayyoodhaaf jira walitti araarsuuf jedheetanii kana malannee ijoolleen iyyuu nu keessa jiru jedhee maqaa namaas dha'ee dubbadhee jechuudha booddeen irratti immoo fayyoon iyyuu barteetti kanaafiyyuu fayyoo fi jira walitti araarsuufitu piraankii kana malannee jiraanii bor viidiyoo deemee mana isaanii deeme viidiyoo isinii waraaba kunooti manni keenya daqiiqaa tokko walirraan fagaatu jechuudha deemee viidiyoo isiniif waraabee fayyoo bira deemee isin amansiisaa jechuudha maaliif jennaani dhuguma waan dabaa akkasii hojjedhu wayii isinitti fakkaate dhugaa rabbii utuma waan dabaa akkasii nan hojjedhatee abbaan kakuummoon hojjeta nama waan akkasii hojjetu isinitti fakkaata abbaan kakuu isin maaliif utuu hin beekin waa tokko adda baafadhaati namni kun maaliif akkana godhaa namni kun akkamitti akkas gochuu danda'a jedhaati osuma hin dhaggeeffatin utuma viidiyoon dhaggeeffatin mata duree dhuma laaltanii viidiyoo magara jalqabaa laaltanii koomentii barreessuutti fiiddu darban qabu koo koomentii barreessuun maaltu hin muddamina anamma akka kootti fayyoof jiraa walitti araaramuuni anaaf gammachuu guddaa dhugaa rabbii ofii kooti arraafamee ofii kooti akka barbaaddeetti xiqqaanis guddaanis afaannatti xaragatee jechuun waan barbaade naan jedhee jechuun calluma adalagatan jedheen dhiise dhugaa rabbii isheenillee achi viidiyoo daladdee minaafni boossi mitiire fayyoon adalagattuu viidiyoolee dalagachaa jirti isheenillee fayyadamti jedhee tan callise dhugaa rabbii amma ijoollee baay'een footoo koolii gaffuudhaan ijoollee yuutuubii irraan agartu dhugaa si'anii olii gaffuudhanii firfirsanii na arrabsaa turan adalagata jedheen dhiise ammatu sharrii wayii tokko namatti yaaduu ta'e daqiiqaa tokkotti qollofee biraa deema garuu nama sharrii namatti yaaduu miti nama namaaf jedhee arrabfamu durumayyuu jechuu ofii kodhiisee nama kan kodhiisee kan nama hojjetuudhaan dhugaa rabbii maaliif jennaan ani ilma namaarraa galatan barbaadu rabbi tokkicha qofarraan barbaada dhugaa rabbii utuma ta'eeyyuu annama amantii koo jijjiirradhe jechuudha jiraattee abbaa kiristaana jiraayyuu dhiisaa gaadoo noormaal nan sodaadha dhugaa rabbii nama kiristaanatti heerumu wayii isinitti fakkaadha amantii kiyya jijjiirradhe amantiin kiyya jechuun lubbuu kiyya farra hin beektanii isin akkuma isin amantii keessan jaallattan anillee amantii kiyya jaalladha saniif kanaaf jennaanii wanti gochaa turre wanti dubbachaa ture hunduu piraankiidha fayyoo maaf jiraa walitti araarsuu fi miira akkamii waanuma hawaasa keessa jiru jennee waliin mari'annee ijoollee gara 20-30 olii hin beeku ijoolleen itti dhiyaatan hin beeku ijoolleen guruppii kiyyaa hin beeku hundi isaanii isinuma warra lakkoofsa waliin qabnee walitti dhiyaannetu hin beeku jechuudha malee kanaaf jennaanii
Har'as taanaas boris taanaan ani fayyoo bira deemee hin argitu. Abbaa kakuu wajjinillee viidiyoo gannan dhiisa. Fayyoo wajjinillee viidiyoo gannan dhiisa bira deemee jechuudha. Isin amansiisuuf an nama kanaa miti abbaan kakuullee nama kanaa miti jechuudha. Fayyoomaa fi jiraan akkuma beekamu wal lolanii jiran waan ta'eef isaanumaa walitti araarsuuf jennee ajandaa kana fidee jechuudha. Kanaaf homaa isinitti hin fakkaatinii namni viidiyoo dhaggeeffatee adda baafatee koomentii namaa barreessa. Isin akkanumatti shatatatanii viidiyoo jechuudha. Ani waan feetan jettan waan barbaadde jettanis ani hedduu gammadee jira. Hedduu tokko dhugaa rabbii hedduu gammadeen baay'ee jaaladha fayyoo. Baay'ee humnaa olitti dhugaa rabbii kana jechuu hin danda'u. Saniif akkas ta'e dubbiinii sana jechuun kana jechuun hin ulfaata waan ta'eef baay'ee tokko jaaladha baay'ee tokko kabajaa akka sammuun ishee miidhamu hin barbaadu. Kanaaf siisteema kana fayyadamee akkas godhe jechuudha. Sanaaf isheen amma baay'ee tokko gammaddee boosii dhugaa boosii baay'ee tokko gammaddee jechuudha. Saniif itti men jira borimmoo bira deemee viidiyoo wajjin waraabnaa jechuudha. Hundaafiyyuu deemee dhiifama gaafadha. Anillee ishee gammachiisuuf akkas ta'e waan ta'eef deemee dhiifama gaafadhee abbaa kakuu bira deemee manuma fayyoofaa deemee dhiifama gaafadhaa jechuudha. Maaliif jennaani amma ammatu dhugaa ta'e tuma dhugaa ta'e jechuudha. Dheengaddaa soddootiin koo dhufanii obboleettiin koo dhufte abbaan kakuu keessatti argitanii biyya galee abbaan kakuu naa wajjin dhaqee maatiin kiyyoo haasa'anii attumatti sammuun keessan intinii ta'een jedhaman dhugaa rabbii isinii galuu didee fayyoo nu barte fayyoo nu dubbatte isinitti himte bar fayyoon jala murte hin sobuu piraankii nu godhu yookaan immoo fiilmii hojjechaa jiru jette bar yookaan immoo na aarsuuf gochaa jiru jette bar fayyoon falaffaltee isinitti himte garuu isin dhaga'uu dhabdan dhugaa rabbii. Silaa ijoolleen tokko weeraree yeroo itti maatii abbaa manaa kiyyaa uwwisee yookaan dhufanii na dubbisanii maatii jiraatii faayettu maatii jiraan wallagga lixaa dhaqee wanti tochi dhaqee silaa maatiin kiyya naasaanii saniif jechuudha. Hundaafiyyuu isinummaan iyyuu argaa jirtu. Osoo argitanii ija isin qabeen dhugaa rabbii maal jedhee maali uummanni akkasii dhugaa rabbii ijuma keessanii seetii jaamsee hin jedheen. Hundaaf rabbi isin gargaaru piraankii guddaa taatanii warroonni na arrabsaa turtanis dhiifama warroonni na arrabsinis piraankii akka ta'e bartanis galatoomaa hin jirtu hundumti keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa. Ammaan achitti viidiyoo babbareedaa hojjedha. Viidiyoo isinitti tolu viidiyoo isin gammachiisu hojjedha waan ta'eef yoo isinitti tole laayikii sabskiraaybii godhaa isiniin jedha. Haasaa baay'ee isinitti hin baay'isu viidiyoo sagalee jalatti qabee hin beekaa lolee diraama nan danda'a jechuudha amjoo. Diraama akka ajaa'ibaatti danda'a. Qo'ee diraama warra Amaariffaatti galma afaan kanatti amantaan jedheen amma Finfinneetti illee galee afaan kana sirriitti barachuu qaba dhugaa. Intaane kirsinnaan badaanii dhugaa sirriitti Amaariffaa kana baradhee jechuudha. Saniin booddee afaan Amaariffaa diraamaatti galma maaf nan danda'a. Uummata jamee guutuu yisiisee jamee guutuu mankaraaranii gubattanii dhugaa isin gubeeman. Amma ribina qabdeerti bookaan narra faslaa kophaa kiyya rafa. Obboleessi koo rafee ranne obboleessi koo moobaayilii ilaala. Moobaayilii ilaalutti jira.